لمي هوالي برمدا duraan dursee maqaan kiyya Araarsoo Umariin jedhama. Har'a konferensii liigii dargaggoo marsaa afuraffaa kanarratti hirmaachuuf hedduu gammachuu guddaan natti dhagahama. Kan hogga jennu konferensiin kun konferensii addaa akka ta'e har'a konferensii kanarraa hubadheetiin jira. Konferensichi konferensii bu'a qabeessa akka ta'e hojii tololtummaa gannaati hojii wal qabatee jechuudha. Yeroon kun yeroo gannaa waan ta'eef hojii tololtummaa gannaati hojii wal qabatee wantoota baay'ee akka kallattii nu kaa'ee jira konferensichi. Kallattii konferensiin kun nu kaa'een hojii tololtummaa mana harka qalleeyyii ijaaruu fi akkasuma biqiltuu dhaabuu fi akkasuma arjooma dhiigaa tajaajila gannaa kennuudhaan irratti akka hirmaannu kallattii nu kaa'ee jira. Kallattii isaan nu kaa'an kanaan itti deemnee abdii qabna. Dursee maqaan kiyya Hanaan Umariin jedhama. Nuti dargaggoonni jechuun waan oliin kennamees waan biyya kana keessa jirus akkasuma dhiiga kennuunis ammas sharaa bakka waan adda addaa takka godhuudhaaf uummata harka qalleeyyiidhaas gargaaruudhaan honoorraan tana eegallee bannee jirra. Osoo afaan hin taane hojiinis agarsiisnee jirra. Dhiira dhala osoo hin jennetti mudii jedhannee uummata harka qalleeyyii gargaaruudhaan bira dhaabbannaan jira. Irratti ani dargaggoo Jamaal Abdallaatiin jedhama. Guyyaa har'aan tanaa konferansii afuraffaa har'aan tana gaggeeffame irratti wantoota kallattiiwwan kaa'aman akkaatuma gubbarraa gallabsameen hooggantoota keenyarraa akkaatuma nutti kennameen qabatamaan iddoo irra jirru irratti qabatamaan agarsiisuudhaaf qophii jiru hunda xumuramee har'aan tana ifatti banamee kan jirudha. Akkasuma tajaajila hojii tajaajila lammummaa irratti dargaggeessi keenya dhiiraa fi dhala osoo hin jennetti kallattii hundaanuu arjooma dhiigaa manneen harka qalleeyyii ijaaruu akkasuma ammallee hojii baruu fi barsiisuu irratti kallattii hundaanuu dargaggeessi keenya qophii ta'e reedii ta'e kan argamu ta'uu isaati. Akkasuma ayyee maqaan kiyya dargaggoo Magarsaa Mahammadiin jedhama. Federeeshinii aanaa Fadisii konferansii guyyaa irraa geessine bifa bareedaa ta'een xumurree goolabbii isaatiillee waan gartee tololtummaa irratti harmana qalleeyyii ijaaruu irratti qorqorroo finnee diiggaa goonee eegallee jirra. Fakkeenyummaa muummichi ministeeraa keenya Itoophiyaa irraa eegaleen limaat kooriidarii magaalaa Finfinnee misoomsuu isaa sanirraa fakkeenya fudhannee sadarkaa jirrutti nutis paartii keenya liigii dargaggoo paartii banaanaatti hojii waan sadarkaa jirrutti bareechinee magaalaa teenyaa fi aanota keenya hojii tololtummaa irratti gahee olaanaa taphannaa waan jennuun konferensiin kun gaggeeffame. Konferensii kana boodallee waan baay'ee tokko dargaggeessi keenya karoorfatee fuulduraaf illee liigiin keenya ganna kanarratti hojii tololtummaa baay'ee hojjechuudhaaf karoora baay'ee qabaa jechuudha. Kana malees Ismaa'eel Liigiin jaaba jiraata aanaa Fadis magaalaa Macaatu konferensii dargaggoo marsaa 14ffaa akka sadarkaa aanatti irratti hirmaannee guyyaa irraa hojii guutuu akka guutuu aanattu hojii tololtummaa akka aanatti asirratti jalqabame kana fakkeenyaaf akkuma bara dabre hojjetamaa ture har'aa asirra deemnee kana caalaa waan ta'uuf jechuun hojjetamuu qaban irratti hojii gannaa hojjetamuu qaban irratti manneen harka qalleeyyii bara dabre fakkeenyaaf akka magaalaa Macaatutti mana 5 ijaarree abbootii itti galchinee jira jechuudha. Amma immoo bara kana san caalchisnee nama ashaaraa hojii jechuudha. Ashaaraa magariisaa ta'es barattoota jechuudha. Barattoota eebbifamuu dhaabbilee olaanaa barachaa jiran warroottan baatii gannaa kana galanii jechuudha. Warra biree isaan kana akka jechuudha barattoota ijoollee qabu barsiisanii hojii galchinee nama ashaaraa magariisaa ta'es jechuudha. Warra nyaata hin qabnes waa hedduu deeggaruudhaaf qophiidhaan لمي هوالي برمدا لمي